Arantana wanni asii waliin dhufite silaafuu hundi keenya ni beekna haasawaa godhuun deemuu warra gaggeessitoota kan haasawaa godhuutu jira. Sirna barumsaa kanarratti Oromoo Falastiin akka agartan irratti eessarraa kaatee eessa dhufte yeroo Oromummaan teenya karaa qaxxaamuraarra geessatti walafaan dachaanee ija keessa wallaallee ani eenyu ifin jechuu geenya keessatti kanuun deemaa turan afaan garagalee eenyummaa isaa bara 30 fi 40 booda deebi'ee if gaafatee wannu gaafachiisuu eegala keessatti yeroo dhaloonni lafaa ka'e karaa deemu wallaale nuti eenyu jechuu bira dabranii isinuu eenyu jechaa nu gaafachuu eegalan keessatti dargaggoonni lama lafaa ka'e eenyummaa isaanii fuula addunyaa duratti himatan kana keessa kanarra nu keessa jiru obbo Jawaar Mohammad. Obbo Jawaar Mohammad Oromummaa qofa hin dhaabbanne takkaafuu hin dhaaddan akka agartan irratti sodaan hin dubbanne eenyummaa isaa tokkoffaanis lammaffaanis ani Oromoodha I am Oromo first jee dhaaddate. Jechi kun akka salphatti haa jedhamu malee galmee seenaa Oromummaa keessatti fuula guddaa tokko qabatee jira. San qofa osoo hin tahin adeemsa seenaa qabsoo Oromummaatiis karaa dagaagsee jira. Har'a warri kaleessaa walafaan gara gaggallee eenyummaa keenya if gaafachaa turre an Oromoo moo Itoophiyaadhaa gaaffii jechuu keessa if galagalchine wal wareersine mataa bol mammarsine maraammartoo keessa ifnayne dukkana keessaa bahuu hin dandeenye keessatti ilmi xiqqaan kaleessa dallee guddate hoggaa ka'ee Oromummaa teenya falmannaa an Oromoodhaa isinis Oromoo Oromummaa arraas boruus iftaanis ani Oromoo jedhu keessatti karaa nuu bane arra sadarkaa fuuldura deemuu malee iftuubatti hin deebina keessa bira geenyee jirra. Obbo Jawaar Siraaj Mohammad baga dhalattee baga guddattee baga asiin si gahee galatoomis hin jenna. Oromoonni biyya adda addaarraa addunyaarraa daawwachaa jirtanis hundi keessanuu yeroo teessan fudhattanii kan qaamaan nu bira jiraachuu baattanillee arraan tana karaa intarneetiitiin nu wajji qophii tanarraa qooda fudhachaa jirtan hundinuu galatoomaa isin hin jenna maqaa Oromummaatiin. Dargaggoota qabnaa kan xiqqoo afaan rakkina qabu briefly I will try to explain what the whole event of today is all about for those of you who Oromo language is a little bit a difficulty or we have a shortcoming of our own mother tongue. Although that is our own failure, but today let us communicate with you.
Our gathering today is a special event that have transpired over the last few months to justify our identity at a time where our national quest of identity is at a crossroad. At a given time where we ourselves who are supposed to tell you your identity, your culture, and your background have failed to do so with the clarity. At a time when our own leaders began to question themselves, let alone guiding us. And as such, a significant crossroad. One of our youngsters, the brightest of our arm, rose up to the occasion, to the challenge, despite all the setbacks, despite all the oppositions, despite all the murmurings, stood up on the world stage and defend his identity, our belongingness. That person is the youngest of all this Oromo movement. Mr. Jawar Mohammed is among us today. He stood up on that particular occasion and said, I am Oromo first and still I'm Oromo second. There is no replacement and there is no exchange, no short change for Oromoness. For those who want to retell the Oromo identity for a short change of Ethiopianness, this is the final blow. And we will assert again. Kanaaf jecha galatoomaa isiniin jechaadha. Amma sagantaa teenyatti fufuuf deemnaa dhiifama yeroo isinirraa fudhadhe akka aadaa teenyaatti barumsa kanaaf manguddoonni keenya eebaan akka nu hubantan isiniin jenna. Manguddoonni dura asirraa obbo Sheekh Mahammad Saanii Shankife, Luba Mazgabuu Tuchoo, akkasumatti obbo Raayyaa Caalaa hogguta akka nu as baha isiniin jenna. Bismillahi assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan obboleeyyan Islaamaatis, kan Kiristaanaatis, kan waaqeffataatis hundi keessan warri as keessa jirtan keessummoonni keenya baga nagayaan guyyaa har'aan tanaa kana Oromoo Farstiitti nu dhuftan isiniin jenna. Rabbii warra milkaa'ee milkii tana bakkaan ga'ee waliin milkaa'ee bilisummaa san waliin argatu Rabbi nu haa godhu. Nutilleen akkasuma warra jala deemee walit dhufee tokko ta'ee tokkummaa san jabeessee biyya ifiitiif tumsee ilmaan ifii warra ifii saba ifii bira dhaabbatee waan isaan fedhan bakkaan ga'u Rabbi nu haa godhu. Rabbiin gartee dachii fi samii dhaabe kadachii tana nu afee irra nu deemsise kasamii tana utubaa malee nu dhaabe waan nuti jennu kanaas nu dhaabuu danda'a jechuudha. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نمتج ربي سر خاية ربي إساف وان إني برباد هند إساف جاجتشو يو ربي انقلتهم فن يو ربي خدني تكالين انتاتو إنا تاقراتشين خدمتش جي إنا شنفالني سن ربي خنتنجين إنا شنفالني سن أكنور رانتان ربي تيد أمي خرنمو ربي إسابي يخون اتدوائيو قده بكان أكا غيو ورغرتي وجديمي والإنفولة أركتي ديمو ربي نواغدو وأنا دقي فتني في غلطوما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waaqayyo isa tokkummaa keenya akka walii wajjiniin akka wayii aadaa keenya afaan keenya akka saba bal'aa saba guddaa taanee biyya lafaa hundumaarra jiraannu nu godhe kana guddisnee galateeffannaa. Waaqayyotu kanaan nu ga'e amma immoo isa yuutuubiidhaan viidiyoon hordofaa turre carraa guddaa nu laatee har'a magaalaa Torontootti akka walii wajjiniin fuulaa wajjiniin wal argine haasofnu waliin mari'annu carraa kana Waaqayyotu nuu kenne galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa ammanni kun waa'ee amantiin garaagarummaa yookiin waan biraan garaagarummaa tuun ta'in tokkummaa keenya eenyummaa keenyatti dhalanneen wal qabannee gara guddinaatiif gara bilisummaatti deemnu kanaaf guddaan gammadaa. Waaqayyo tokkummaa keenya haa eebbisu. Kana booddee afaan keenya tuun ta'in garaan keenya tokko yaadi keenya tokko
akkuma eenyummaa keenya oromummaatti dhalanne kana booddee kan gargar nu baasu tokko utuu hin jiraatin wal qabannee bara guddinaa bara dagaagnaa bara bilisummaa waaqayyo nuuf taasisu kana booddee karaa hundumaa gooftaan cabsee nu haa dabarsu ol nu haa kaasu biyya hundumaatti nu mul'isee eenyummaa keenya warra gaaffii qaban jalaa nu baasee waaqayyo karaa hundumaatiin bakka ga'umsa nuuf haa laatu kan hundumayyuu maqaa gooftaa Yesuusiin kadhadhaa ameen. Akkam ooltan baga nagaan dhuftanii duraan dursee meena oofalcha rabbi nagaan kan nu oolcha nagaan nu haa bulchu mee yaa Waaqa maatii keenya nagaa godhi hawaasa keenya nagaa godhi ummata keenya nagaa godhi biyya keenya nagaa godhi yaa Waaqa tokkummaan keenya irreedha irree keenya nu jabeessi ummata waliin bulu nu godhi ummata waliin mari'atee mariinsaa bakka buutu nu godhi yaa Waaqa nu kan namaan barbaannu mirga keenya biyya abbaa keenya barbaanna biyya keenya nu hanga'e yaa Waaqa dhalataan keenya reefu ol ba'u oromummaa aadaasaa eenyummaasaa tikfachuudhaaf falmachaa jira yaa Waaqa irree isaanii nu jabeessi qaruma nuu kenniif beekumsa nuu kenniif warra wal hubatee waliin mari'atee mariin isaanii fedhii isaanii bakka bu'u haa godhu yaa Waaqa ni halkanii guyyaa ummata garboomee ummata mirga isaa dhabee mirga isaa dheeffachuudha akkuma saba kamiittuu jiraachuudhaaf fedhii qabu fedhii isaa san guuttachuudhaaf falmata falmii kana bakkaan ga'iif yaa Waaqa har'a wanni walitti qabamneef eenyummaa keenya caalattuu dhaloonni har'a ol ba'aa jiru nu barsiisuu fi mee barsumni kun barsuma dhugaa lapheetti nu bu'u nu godhi egaa kan hafe waaqayyotti haa guutu galatoomaa marii bareedaa kan bu'aa qabu kan milkii hunda keessaniifuu haa ta'uun jedha galatoomaa. Galatooma obbo Raayyaa Caalaa galatooma isinin jarnaa dur maqaa Abbabaa Caalaa beektanii ararra obbo Raayyaa Caalaa jaamanaa baddaa tana galatooma isinin jenna. Amma sagantiitti kufuudhaaf sirna barumsaatti seennaa koreen waan tana qindeessite magaalaan Torontoo durattis Atlaantaa Siyaatilii fi Minnesota Las Vegas bakkoota adda addaarra qophaa'aa turte warri Torontootis qophii tana fudhannee jirra. Qophiin tun tan gaggeeffamteen waldaa hawaasa Oromoo Kanaadaa Ontaariyootiin warri koreen bakka tana buutees akkuma reefumetti kan waliigalaa obbo Badrii Abduu haa ta'u malee miseensonni koree tanaa hawaasa bakka bu'uudhaan gaggeessaa turan takkaafuu qindeessan jechaadha dhiifama dura ta'aa keenya pireezidaantii waldaa hawaasa Oromoo Kanaadaa Ontaariyoodha obbo kitaaba Magarsaadhaatiin as dhiheessaa obbo kitaabaa walgahii tana nu baniisin jechuudhaan isin yaamna harka naa dhawaaf obbo kitaabaa Magarsaatiif. Galatoomi obbo Sayyoo walgahii kana bareedaadhumatti nu gaggeessaa jirta. Keessummoonni keenyas akka keessatti qooda fudhatanii ergaa ilmi keenya dargaggoon keenya dhaamsa nuu kennu hojiirra nuu oolchanii abdii guddaan qaba. Kana jedhee waanan qindeeffadheen qaba yeroo keenyas balleessuu hin barbaadu. Waanan katabeen isinii dubbisaa obsaanii akkana dhaggeeffatanii abdii qaba. Kabajamtoota waamicha keenyaa ulfeessitanii asitti argamtan jaalatamtoota yookaan jaalatamaa dargaggeessa keenya dirqamni Oromummaa itti dhagahamee marsaa hundaa deemuun diina nurraa faccisaa jiru obbo Jawaar Mohaammed akkasumas obbo Mohaammed Adeemoo Skypeedhaanii akkasumas koree walgahii kana qindeessitee asitti walitti nu qabde
hundi keessan maqaa hawaasa Oromoo Kanadaa kan Torontootiin galanni keessanii dachaadhaan jedha. Ulfaadhaa jabaadhaa hawwiin keessanii bilisummaa haa ta'uun jedha. Walga'iin har'aa maaliif ta'e? Maaliif biyya keenya biyya jaalatamtuu soorettii Oromiyaa dhiifnee biyya ormaa keessatti akka daraaramnu taane? Nuti eenyu? Maaltu Habashaa irraayis gargar nu baasa? Gaaffiiwwan kanaa fi kan kana fakkaatan hundi keenya kaafne xiinxaluun furmaata kennuufin dirqama hunda keenyaa ta'a jechaadha. Har'a kan walitti dhufuu dandeenyeef maalummaa keenyatu gaaffii keessa seene. Oromummaa ittiin dhalanne, dhalannees keessatti guddanne. Oromummaa kan nuu kennus kan nurraa fudhatus hin jiru. Biyya keessatti dhalannee guddanne Oromoo otoo hin jaalatin dirqamne biyya ormaatti bittinnoofnus Oromummaa keenya otoo hin dhoksin addunyaatti beeksifachaa jirra. Gaafin ati eenyu dursisiifatta kan jedhu gaaffii keessa seenuudhumaa hin qabun jedha. Itoophiyaa yookaan Habashaa wajjin walitti dhufeenyi keenya haala gabroomsa fi garboomfameeti. Aadaa, afaan, seenaa waan walitti nu fakkeessu hin qabnu. Hundeen keenya hundee Kush yoo ta'u, hundeen Habashaa immoo Araba yookaan immoo Semitikiidha. Nuti isaan ta'uu hin dandeenyu, isaanis nu ta'uu hin danda'an. Hollummaa irraa kan hafe walitti hidhannaan nuti qabnu gonkumaa hin jiru. Uummanni Oromoo aadaa boonsaa kan ofii ta'ee qaba. Orma fakkaachuufis fedhii hin qabu. Garuu uummata ormaa akka ollaatti ta'ee akka namummaatti uummata kabajaa nama hundaaf qabu. Uummata sirna gadaa keessa qaxxaamuree dimookiraasii Ameerikaa dura itti of bulchaa as ga'edha. Waanuma uummata biraa fakkaachuudhaaf fedhii qabu miti. Hawaasni Oromoo maqaa Oromootiin hawaasa ta'ee erga ijaarame barri yookaan waggaan gara 27 caalee jira. Hammeenya fi gidiraa mootummaan Habashaa irraan gahaa turte cal jedhee fudhachuurra biyya ormaatti bahee biyya ormaa keessatti dararamaa jira. Harka kennatee Itoophiyummaa hin fudhu jechuun Oromummaa isaa daraarsaa guddisaa as gaheera. Erga biyya ormaatti qabeenyis Oromummaa isaatti boonee maatii isaa oromeessaa jira. Oromummaan mallattoo isaati. Waan biraa ta'uuf fedhii hin qabu. Oromummaan akka meeshatti waan ergifatan yookaan bitatan miti. Akka xurii dhiqatanii kan namarraa hisba'uu miti. Hawwii fedhii Habashaa guutuuf Itoophiyaa ta'uu hin dandeenyu. Oromoon of hin dhabne biyya keenya humnaan dhabne bane. Kan dhabnes humnaan deeffanna. Oromiyaa walaba taatee of dandeessee jiraattu dhaabbanna. Kuni mamii keessa seenuu hin danda'u. Karaa biraatiin biyya gurgurtuu fi of jaallattuun Oromummaa hin calaqqistu. Jaarmayoonni maqaa Oromoo qabatanii
bobaa habashaa jalatti galuun gabrummaa ummata keenya irratti dheeressan oromummaa guutuu qabaachuu hin danda'an. Ani Oromoodhaaf hin jecha faallaa Oromoo yoo hojjetan oromummaadhaaf ba'aa ta'u malee bu'aan isaan argamsiisan tokkollee hin jiru. Oromoo ta'uudhaaf oromummaatti deebi'uudha. Oromoo guddisuu, yaaduu qabsaa'uu, aadaa isaa calaqqisuu, seenaa isaa bareechuu Oromoon kan nama godhu kana. Nutis warri biyya ambaa keessa jirru jireenya biyya firaa fi lammii keenya irraa buqqaanee waan biraa ta'uu hin dandeenyu. Maqaa Itoophiyaa gabrummaatu nutti fide malee ittiin hin dhalanne. Maqaa gabroomsati isa gabroomsa dhumaaf dhiifna Itoophiyaa kan jedhamtu. Yoo barbaadan kudhaammatanii fedhanis ofitti fannifachuu danda'u Itoophiyaa. Kan keenya namaafis hin kenninu, kan namaas ofitti hin dirru, waan qabnu qabanneetuma walumaan duulla. Itti dabalees yeroon ammaa dhaadhessaa Habashaatiin Oromoo irratti oofaa jirturraa aanuudhaaf dargaggoon keenya hojii boonsaa hojjechaa jiru. Wal'aansoo isaan diinan wal morkaa jiran nuti bifa hundaanuu yoo bira hin dhaabbanne kan biyyatti nurraan gahaa jiran hanqatee biyya ormaa keessatti mirga nurratti argachuudhaaf deemu. Wanti dargaggoon keenya kan akka Jawaar Mahammadii fi Mahammad Adeemuu Oromummaa caala mul'isuuf tattaaffii godhan diina naasisaa jira. Naasuu irraa kan ka'e cilaatti nutti dibuu fi wurxiffichaa jiru. Garuu yoo nuti yaada isaan tarkaanfachiisaa jiran kana waan qabnu hundaan utubnee hundee qabaachuu dandeessisuu baanne eessayyuu ga'uu kan hin dandeenye. Kanaafi hundi keenya bira dhaabbachuutu nurra jira jechuudha. Naannoo Oromoonni jiran hunda deemanii ibsa laachuuf qabeenya isaan barbaachisa. Gumaata yaadaa, moraala jabeenyaa nurraa barbaadu. Waan qabnu hundaan itti birmachuun dirqama Oromummaa baasutu nurra jira. Dhuma irratti rakkoon hunda keenya calaqqifne ofii kootii kanan hubadhe yoo jiraate wanti bareedan tokko hojjetamaa jiru agarree dafnee bobaa ofii jalatti galfachuu fi qabsoo irratti goona. Yaan yookiin tarkaanfiin qajeelaa ta'an yoo dhalatan akka isaan idduma jiranitti guddatan deeggarsa bifa hundaan bira dhaabbachuutu irra caala. Yaanni Oromoo First kan jedhu siyaasaa of keessa haa qabaatuyyuu malee bifuma amma jiruun yoo jabaatee hunda keenya tokkoomsuudhaa fi fakkii guddaa ta'uu danda'a jedhee ta'in amana. Kanaaf warri siyaasaa hordoftan kuni dhaamsa. Warri siyaasaa hordoftan yookiin jaarmaa siyaasaa keessa jalatti galfachuudhaa fi hoqqifachaa jirtan yoo jiraattan irraa of garmaanurraa of qobaan isiniin jedha. Bakkuma jiranitti haa gargaarru, yaada isaanis haa gabbifnuuf, qabeenya biraa
qabeenyaan bira haa dhaabbannuun jedha. Waan obsaan na dhaggeeffattaniif galata guddaa qabdu. Oromoon haala loltu. Galatoomii obbo Kitaaba haasawaa bareedaa nu godhe pireezidaantii waldaa hawaasa Oromoo Kanaadaa Ontaariyoo obbo Kitaaba Magarsaa haasawaa nu godhe boguta kar Kanaadawaaf. Galatooma obbo pireezidaantii hangammaa eefumaaf ijaamaa turre ammoo warra keessummaa na keessa jiru keessa sossooyinsa community engagement takkaafuu qindoomina hawaasummaadha kan tokkummaa fi duroominummaa Oromummaa kana jala deemee faana bu'ee meeshaa istuudiyoo guutuu ba'atee bakka hundatti qabaa jiru obbo Amayyaasin Kanaadawaaf magaalaa Minneapolis irraa magaalaa Minneapolis Minnesota irraa dhufe akkasitti galatooma. Itti aansuudhaan yeroonii fi sossooyinsi kun eegalu gaafa Jawaar ani Oromoo fi Injeerraa eegalee warri Oromoo isa qofaa miti nu hundinuu uummata Oromoo keessa bobbaane Oromummaan tun akka lelliftuu Oromummaan duroominummaa akka qabaattu deebiteen arraas boruus Oromummaa tana uummataa wajjin dhaaddachuu qabna jee warri koree bakka bu'ee if qabe keessa koree bakka bu'ee kan jiru obbo Badri Abdooti harka naa dhawaa. In the Horn of Africa we are known as the warriors, and the German historian says the black Germans. That was we, the Oromos. But with the support of the modern technology and the weaponry of the foreign powers of the European colonizers, we were defeated. And the bones of those who have fallen comrades are not buried yet. It is in Chalango. You may go back and listen to that history. Still you can see that is the witness. There is a reason why we will not bury, so that we will remember today. And so that we will not forget tomorrow. And we, the heroes, once we get our country, we will bury them properly. And we will give them proper burials. And that is a common destiny. We will not go back. We will not surrender. We will not tire until we regain our dignity. And until we gain our sovereignty. And until we achieve our goal. That is to establish a country called Oromia. Oromia shall be free. Galatoma. And that's why we are here. Amantana. If it took us at the date in Jira. Amma waan asii dhufnee fi isinitti hima. Tana hunda kan nu geesse akkaan reefu jalqaba jeetti. Karaa kaanee osoo karaa amna dheeraa deemnuuti wal afaan gara gaggalle. Mataa wal looyine. Banjii waliin jenne. Maqaa waliin baafne. Wal xireessine. Osoo wal xireessinuuti kutatti waliin galle. Kutaadhaa waliin babbahuu eegalle. Ganda gaddeebine. Gandarraa gabbaaneeti laga lagatti ganda gandatti magaalatti wal jaaruu eegalle. Akkanaan eessa deemna Oromummaa keenyaa dhabame. Yeroo kana keessatti namni waan deemuuf dhabe. Kamataa jala deemuu dhabe. Kamataan deemuun afaan as garagale. Mooraa horii karaa deemu wallaalee wal keessa mammaruu taane keessatti as baate. Ilmoon teenya. Dhalli dhalan dhabuu. Beekaan guyyuu dhalata. Ilmi namaa guyyuu dhalata. Hayyuun amata dhibbattu guutakka dhalatti. Har'aan tana hayyuun nu keessa jira hayyuu bara dhibba keessatti hin arganne. Kansa guyyaa tokko lafaa ka'ee akkuma reefu je'etti. Osoo shakkii takka hin qabne. Osoo nifi mamii takka hin qabne. Osoo nifi bitaa mirgaa hin laaliin. Anarraas boruus iftaarii Oromiyaa jee obbo Jawaar Mohaammed. Harkanaa dhamaaf hoggu takka. Oka standing ovation. Ladies and gentlemen, here is among us the hero of the day, Jawaar Mohaammed. Harkanaa dhamaaf. Galatoom sayyoo. Taa yaaboo taa. Hedduu turtanii. Hunda dura har'a waamicha keenya kabajanii Oromummaa teessan dursanii asitti argamuu keessaniif isin hundi galatoomaan jira. Sanitti aansuun hawaasni Oromoo naannoo Torontoo jirtan qophii kan akkasiin miidhagsitanii bareechiftanii nu yaamuu keessaniif
ulfaadhaa wayyamaa ammallee dagaagaa isiniin ja'a. Sanitti aansuun immoo gaa namoota lama jira. Girmaa achi garagalii jira kaasii girmaan kun girmaa gammadaa jedhaniini miseensuma keessanii achi footoo fofokkataa keenya kana isaatu kaasaa footoo gortan tan hunda filaayara kan hunda isaa kaasaa kanaaf naa galateeffadhaan ja'a. Kun gaa ammayyaassin kun bikkaan an deeme hundatti achuma beetuma waraabaa osoo waraabu osoo isin garsiisu amma waan haasa'uu dhabe makiinaa oofeeti isaa meeqa isaa 18 oofee dhufe isaafis naa galateeffadha. Torontoo tana dura kaniin dhufe bara 2005 ture. Gaafas koraa dargaggoota Oromoodhaa qopheessuudhaafin yaala ture. Ani gaafaan Ameerikaa tana dhufe nama Oromoo tokko illee hin beekun ture. Kanaan gaa mucaa tokko wajjin taanee wanni kana eegallee xalayaa kakkatabneet gaa Oromoon eessa jirti jennaan Torontoo fa'aa jirti jedhanii ka'eetiin dhufe. Oromoo dhabeetiin namni tokko naggabbaye. Maqaan isaa Garbii jedhaniini Garbiin baana guddaa tokko oofaan na dhufe. Dura baana keessaan alaaleeti anu alaala maali qaallichi kun kanuma dhiiroo jee osoon laalu namichi kun jaraabashaa kana moo jara kaane osoon addaan laalu naggabbayeeti maqaa nagaggaafatee bikkaas nagaggaafatee matuma lulluleetu manuma sesseeqqataa beeytaa hin beeytu. Wanni ati jettu galtee fi hin gallee fi gammachiiftee mufachiiftee hin beeku numa seeqqata. Sambooda akka dubbiin an deemuuf hin galiniif yookiin immoo hin fudhatamin maaliin hin beeka beeyta buna gurraacha nabbite. Kanaaf Garbii baga na simatte harroonoo Garbii 100 asii argamee galatoomaan isiniin ja'a. Garbii booda immoo hora sanitti ijoollee yaamneeti gaafa san gaannutii isin beekamnu namni gariin ijoollee nu ergee namni tokko immoo isin keessaa abbaan boonsituu fi araarsaa ijoollee fidee dhufe. Ijoollee illee nan bifne nuttis gadhiisuu hin beekne dhiiroo Oromummaan keessatti abaqaalcha kana keessaa dhiqanii jeeti fidee duuba san taa'e ijoollee hundi garuma galtee laalti namni hoggaa waa dubbatu deemu lan ilaalaa. Kanaaf obbo hogganaa keessan pirezidantii keessan hedduu galatoomaan jaanii galatoomii baga ijoollee nuuf fiddee ulfaadhu. Amata lammataa immoo nagayuma gadhiise ijoollee. Hanga ammaatti gaa tun magaalaa saglaffaa immoo kurnaffaati egaa duula nuti Oromoodha jawtana banne haasaa hedduudha goggoonee nu jalaa dhudhumu jira. Waan hangammaa goone keessaa waan takkaa lama tuttuqeetiin waan amma hojjetamuu jiruu fi waan hojjetamuu qabu irratti tuqu deema. Keessattuu qabsoon Oromoodhaa hanga ammaatti gulantaalee yookiin immoo sadarkaalee maal keessa dabarte arrammoo maaltu dalaguun nurraa mala kaja'u irratti waan takkaa lamaan dubbadha. San dura garuu dubbii ammaa wanni nu waliif fidee diina nu kaase kun maalirraa ka'e jennee hoggaa laallu dhugaadhaa wanni dubbii tana fidee wanni dubbii tana walitti qabee gaafiin an gaafatamee tidu Oromoo moo duraati ilma abbeetiiti moo ilma naan kan abbaa kiyyaati jechuudha jechuu. Haa taatu garuu dubbiin sanirra guddoodha. Akkuma beektan yeroo dheeraadhaaf uummata Itoophiyaa kanaa wajjin dalaguudhaaf mirga uummata Oromootii fi mirga uummattoota cunqurfamoo biyya san keessa jiran yoo waliin dalayne yoo diina waloo irratti waliin kakabsooynu taate yoo mari'annee fi ilaaf ilaameedhaan wajjin teenyee dubbii kalaallu taate tarii rakkoo amma dura jirtuu fi waan amma dura nu godhanillee obsinee bira dabarree ta dabarte gundoo taaftee guddoo jedhanii guddoo sanirra waliin dalayne jeetiin hedduu carraaqaa ture jechuudha. Adaduma carraaqii tana keessaa muuxannoon baranne gaafasitti ifa taate jechuudha. Kunis hubannaan ani ittiin socho'aa ture sun maali? Wanni an gaafas ittiin socho'aa ture maali? Injifannoolee hangammaa Oromoon harkate kun gaafiin eenyummaadhaa gaafiin abbaa biyyummaatii fi wannoonni akkanaa kun afaan keenyaan barachuu kun waan nuti moohannee harka kannisiifne waan ta'eef isaanis liqimsan jeetiin yaadaa ture jechuudha. Kan ammoo gaafiin sun waggaa dhuftu hammamii malee deebise. Gaafiin sun ani Oromoodha jee deebisuun sun lola isaanii kaasuun ejjennoo kiyyaas akkaan duuba deebi'ee ilaaluu godhe. Ifis akkaan gamaggamu godhe. Isaanis deebi'ee akkaan xiinxaluu godhe jechuudha. Wanni achirraa hubadhe wanni guddoon jarri akkana loleef maali? Laafina keenya argan jechuudha. Faffaca'ina keenya argan jechuudha. Nuutu qilleensiif keessa seensise jechuudha.
akka nama tokkootti na dhaggeeffatan wal kabajanii beeytan haa ta'u immoo duubni kiyya qullaa ta'uu argan jechuudha. Kanaaf dantaa ummata keenyaa dantaa ummata Oromoo dantaa ummata biraa wajjin deemsisuun ka danda'amu dura yoo mana fi ijaaran yoo mana fi deebisanii ziggoodhanii jabeessan malee akkan taane muuxannoo waggaa 5 irratti dalagarraa hin baradhe. Kanaaf isinitti deebi'ee jechuudha. Nuti Oromoon nuti dura Oromoodha yookiin immoo ayman Oromoo first waggaa jennu waa lama of keessaa qaba. Tokko seenaan qabna, aadaa qabna, eenyummaa qabna, biyya qabna, waan irraa qaanfannu hin qabnu, bareedduu teenya ittiin boonna, fokkattuu teenya ni tolfanna, bareedduu teenya dhoysuu ittiin dhiifnu, fokkattuu teenyaas harka keessa naqanii akka nutti mul'isan ittiin dhiifnu jechuudha. Halammataa nuti ifiin boonuu qofa osoo hin ta'in dantaa teenya irratti, biyya teenya irratti, mirga lammii teenyaati irratti, haqa ummata keenyaati irratti hunda dura abbaa fedhe dura dhaabbannee falmanna yaada jedhu qabate jechuudha. Kana waan beekaniif waan afaanii nu baate afaanii gannu deebisuudhaa deemanii nuti immoo afaanii qofa nu baasuu miti dachirrallee gadhaabna jennee tarkaanfii jirra jechuudha. Wanni hangammaa dalagaa turre kana. Haasaa irra caalatti kan irratti fuulleeffachuu deemu namni hedduulleen gurguddaa ta'u dirqama dhaloota kiyyaa dirqamni dhaloota kanaa maali ka jehu irratti fuulleeffachuu barbaada. Dirqama dhaloota kanaa dubbachuu duratti gahee gurguddoo dhaloonni ammaan duraa dalage irratti waan takka kaasuun barbaada. Akka hubannaa kiyyaatti qabsoon Oromoodhaa hanga ammaatti sadarkaalee 3 gurguddoo keessa dabarte. Sadarkaan duraa ka afaan Ingiliziitiin revivalism jennuun yookaan immoo hoggaa muyni tokko hoggaa cabe ka ol deebee mataa ol qabatu san jechuudha. Oromoon eega sirna nafxanyaatiin cabe booda waggoota hanga 30 mataa qaqqabatee dhumaatii fi kufaatii sanirraa yeroo dheeraa itti fudhate. San booda garuu harka kannannee gadi hin teenye namni keenya ol kaka'uu eegale jechuudha. Fincila naannoo Arsii dheeraatti godhamee ka leenjisoo diigaatiin godhamee of fudhattan fincila naannoo raayyaatti godhamaa ture hoggaa gartan san booda immoo sochii Oromoonni naannoo dhihaa jiran yookiin immoo Oromoonni naannoo shanan gibee jiran walitti dhufuudhaan gaafa Xaaliyaan dhufe san Oromoo walabaa naannoo dhihaatti ijaaruudhaaf sochoosan kana hoggaa galru sosocha'ina dadammaqiinsa tu mul'ata jechuudha. Qabsoo tana keessatti akka sadarkaa duraatti kan ilaalu dadammaqiinsa takkaahu namni keenya bikka kufeerraa bikka cabeerraa mataa ol qabachuu dalagaan baroota 1920 30 fi 40 hanga 50tti dalagamaa ture. Sochii Oromoo tana bikka cabxirraa dandamachiisuu jechi bareedalleen dandamachiisuudhaa ture jechuudha. Oromoon eega sanirraa dandamattee booda sadarkaa lammaffaatti seente. Sadarkaan lammataa ka bara 1960 irraa eegalee socho'aa ture jechuudha. Kunis sochii reconstruction yookiin immoo Oromoo fi Oromummaa akkasumas Oromiyaa deebisanii jaaruu yookiin immoo mataa namaa keessatti sadarkaa kanatti mataa namaati irratti fuulleeffanne jechuudha. Sochii Shebbakrii Saappalloo naannoo Abahaat dalagaa ture ta sochii Afran Qallootiin booda geesse sochii naannoo Abaalee godhamaa turee fi akkasumas sochii waldaan Maccaa Tuulamaa godhaa ture keessatti ka agarru sochii reconstruction namni tokko biyya fi deeffatee mirga isaa argachuu duratti dura mataa isaa keessatti habaqaalchuu fi mataa isaa deebisanii jaaruun barbaachisaa ture jechuudha. Kanaaf bara san keessatti odaan har'a ittiin namu ittiin fargu kun akka aasxaa Oromootitti as bahuun halluuleen amma isin agartan tun akka alaabaa Oromootitti as dhufuun Oromiyaan tun wallee Ali Birraatiin haa taatu wallee Laggasaatiin haa taatu wallee namoota adda addaatiin daangaan Oromiyaa tun beekamuun tun mataa namaa keessa dhufuun kun reconstruction jennaan jechuudha. Sochiin lammataa kun gulantaan lammataa kun akkuma reefu jee Maccaa Tuulamaan Afran Qalloon hayyoota adda addaatiin eegaleeti abaa'ootti daangaatti as ba'e jechuudha. Zabana abaa'oo keessatti maappiin Oromiyaa lafa kaayame qubeen Oromiyaadhaa barreeffamtee as teesse jechuudha. Kutaan sadaffaadhaa waan nama keenya ka dandamachiifne mataa isaa keessatti Oromummaa fi Oromiyaa itti calaqqisiifne san lafatti gadhaabuudha jechuudha. Institutionalization jennaan afaan Ingiliziitiin kunis maaliin jereefu Oromiyaan mataa namaa keessatti dhaabachuun si alaabaan Oromiyaan mataan namni imagined community a nation is an imagined community mataa namaa keessatti gad baqaalchuudha jechuudha. Bara 1970 fi 80 keessa wanni obboleeyyan keenya fi abbootiin keenya dalagan mataa namaa keessa jaaru waan mataa namaa kana jaarame kana lafarra gadhaabuudha institutionalization ka jenneen. Oromiyaan amma agarru tun haa xiqqaattu haa guddattu haa fokkattu mirga haa dhabdu Oromiyaan isaan nukkoflaa turan sun akka Oromiyaatti akka naannoo tokkootti akka biyya tokkootti sirna ifiitiin bulaa
odaan mataa namaa keessatti akka taphaatti kaayame sun lafarratti argamuunsaa kabajamuunsaa kun hundi institutionalization jechuudha. Qubeen jarri keenya Hayilee Fidaa, Sheekh Umar Rashaad, Sheekh Bakrii Sappalloo, Abbaan Gammachiis kun hundi irratti dalagan sun immoo dhufee ijoolleen teenya warri akka kiyyaa qubeedhaan barachuu danda'uun sun institutionalization jechuudha. Kutaan sadaffaa maaliin jeka duraa dandamachiisuudha. Ka lammaffaa mataa namaa keessatti abaqaachuudha. Ka sadaffaadhaa immoo lafarratti gadi ijaaruudha jechuudha. Amma sadeen kana raawwannee ka sadaffaa kana institutionalization itti fufaa jirra jechuudha. Ka afuraffaatti seenuu qabnaa yaada ja'uun qaba amma. Dirqamni dhaloota kiyyaa ka isiniitis dabalatee dirqamni amma deemuuf nurra jiru kutaa afuraffaa irratti seenuu qabna naf fakkaata. Kutaan afuraffaadhaa afaan Ingiliziitiin empowermentiin jaan kunis Oromoo humneessuudha jechuudha. Hanga feetees dandamattu. Bikka cabtees ol jettu. Bikka yoo ta'es ol jettu. Mataan keetiis Oromiyaaf keessaa qabaatu. Oromiyaanis lafarra jiraattu humna ittiin bulfattuun, humna diina irraa kaafattuun, humna nama kee ittiin mari'achiiftee kadide ittiin eemartuun qabaachuu baannan bilisummaan hirruudha jechuudha. Kanaaf sadarkaan afuraffaadhaa amma sochiin qabsoo Oromoodhaa keessa seenuu qabu sadarkaa empowerment jennuun kana je'eetiin yaada jechuudha. Empowerment hoggaa jennu waan sadii irratti fuulleeffachuu takkaahu sadarkaa sadii irratti fuulleeffachuu qabnan ja'a. Haduraa nam tokko irratti fuulleeffachuu qabna. Sabni tokko harraa ijaaramu lammiilee isaatirraayi namoota isaatirraayi jechuudha. Bakka amma maal jenne nama keenya ka habashaadhaaf hoggole san mataa isaa bilisoomsinee jirra. Nama keenya ka Itoophiyaa malee Oromiyaan hin jirtu jedhu san Oromiyaan jiraachuu qofaa miti mindaa'is akka irraa argatu goonee jirra jechuudha. Kun garuu gahaa miti. Har'a rakkoon nuti qabnu maali? Boodarra harka dhooytan akkana dhageeffatanii barbaadu. Rakkoon nuti har'a qabnu maali? Har'a namni akka caffee Oromiyaatirraa mootummaa Oromiyaatirraa mindaa argata. Rakkoon maali? Mindaa sanis akka itti baasu Tigreetu murteessaaf. Har'a maqaa Oromootiin paarlaamaa keessa taa'u. Barcuma inni irra taa'u san ka yeroo barbaade jalaa kaasu, ka yeroo barbaade fuudhee matatti hin dha'u alagaadha jechuudha. Kana ta'uun humna dhabuurraayi. Kanaaf waa sadii irratti fuulleeffachuu qabna. Tokko akka lammiitti ilmaan Oromoodhaa humneessuu qabna tokko. Ka lammataa akka hawaasaatti Oromoo humneessuu qabna lama. Ka sadaffaadhaa akka sabaatti Oromoo humneessuu qabna. Maal jechuudha? Akka lammiitti hoggaa jennu waan lama irratti fuulleeffachuun barbaachisaadha. Gama tokkoon wanni Oromoon amma godhaa jirtuu fi daranuu jabaatee itti fufuu qabu maali? Oromoon barnootatti jabaachuu qaba. Barnoota ammas barnoota hoggaa jennu wal birraan walleedha miti. Barnoonni hedduu barbaachisaa. Barnoota hoggaa jennu mataasii qofatti osoo hin ta'in ogummaa waa ittiin dalagatanii horii ittiin argatan horachuudha qaba. Bilisummaa hoggaa jennu bilisummaa roorroo alagaa jalaa bahuu qofa osoo hin ta'in ashkarummaa kubbaaniyyaa jalaa namni keenya bahuu qaba jechuudha. Keessattuu isinitti waan hin haasa'uuf nama keenya biyya alaa jiru kanatti waa lama biyya kana jirra Oromoo. Tokko dalagannee duroomuudha. Biyya teenyatti wanni biyya teenya irraa dheessineef dalagannee jaraa kan naami wanni as jirruuf dalagannee kiisha kaayyachuu fi nama keenya ittiin tajaajiluudha jechuudha. Ka duraa dalagaatti jabaachuudha. Ka lammataa barnootatti jabaachuudha. Nami Oromoo biyya alaa jiraatee takkaa baratee barnoota beekumsa horanne takkaa dalagatee leeccalloo kiishan kaayanne faranjuma laalaa jira malee jiraachuutti hin jiru namni keenya barnootatti jabaachuudha qaba tokko kan. Waan lamaan kanarratti ilmaan teessan barsiisa hoggaa barattummoo waan boru leeccalloo isaanii fiduu danda'u barsiisa. Siyaasaa yoo taate an baradhe anaaf namni lamaa isinii keenya ijoollee teessan injiinarummaa barsiisaa dooktarummaa barsiisaa waan leeccalloo isaanii fidu warri barattan immoo kubbaaniyyaaf ashkaran ta'inaati kubbaaniyyaa mataa keessanii uummachuu eegala. Self determination haasa'aa turre gaaroomaa wajjin reefu. Self determination hoggaa jennu ka duraa maali? Ka duraa walaba if godhuudha if danda'uudha jechuu. If danda'uudha jechuu kanaaf mallaqaanis haa taatu barnootaan lammii if danda'e horachuudha qabna tokko kanarra fuulleffachuu qabna. Ka lammataa akka hawaasaatti. Akka hawaasaatti silaa biyya teenya keessatti hawaasa keenya ijaarrannee akka feenetti kaa'achuu hin dandeenyu. Oromoon warri biyya alaa jirru wal jaaruu qabna hawaasa qabaachuu qabna hawaasa Oromoodhaa ka mana qabu ka heera qabu qabaachuu qabna.
hawaasa immoo kanuma usneetuma iyyaasee fi ashwaashilaa jala dhooynu ta'uu hin qabu. Dhugaadhaa dirqama hawaasa jaarmee hawaasa Oromoo keessaa kaduraa aadaa fi eenyummaa teenya dagaaguu fi kunuunsanii uummata alagaa barsiisu. Sun garuu kophatti gahaa miti. Biyya alaa jirra, biyya kaapitaalistiidhaa jirra. Namni hawaasatti kama daquu danda'u, ka hawaasa bira dhufee jiraachuu danda'u yoo hawaasni sun faayidaa dhuunfaadhaa ka kennuuf. Akka Oromootti akka sirna gadaa sanitti hin jirru amma. Akka sirna biyya kaapitaalistii fi biyya Joorji Buush jirra jechuudha. Kanaaf wanni godhuu qabnu maali? Hawaasni Oromoo isin jaartan keessattuu ijoollee tana waan aadaa qofa osoo hin ta'in hiree barnootaa akka kennuuf. Namni keenya hoggaa biyyaa dhufu paarking lootii keessa amatti dama dalaguurra akkuma dhufeen keessattuu ijoolleen amma dhuftu tun hedduun isaanii qaraanii dhufan jechuudha. Akka dhufaniin baatii lamallee asharummaa dalaguun qaban ka danda'an gara barnootaatti akka deeman kun immoo hojii professional akka argatan sanirratti hawaasni Oromoo ijaaramuu qaba. Hawaasa Oromoo hoggaa jennu kan community qofa osoo hin ta'in masgiidonni Oromoo ijaaramuu qaban, charchiileen Oromoo ijaaramuu qaban, afooshaaleen Oromoodhaa ijaaramuu qaban. Biyya jirru keessatti bikka Oromoo nam 5 jirutti wannummaan charchii Habashaa dhaqnee salaanuuf hin jiru, wanni masgiida Habashaa dhaqnee salaanuuf hin jiru. Bikka hundatti kun hedduu barbaachisaa beeka. Kun hedduu barbaachisaa. Namni keenya waldaalee amantiilee, waldaalee aadaa, waldaalee adda addaa ijaarrachuu qaba. Kana jabeessuu qabdan. Haa ta'u immoo masgiidni nuti ijaarrannu, afooshaan nuti ijaarrannu, charchiin nuti ijaarrannu ka Oromoo fi Oromummaarra hawaasa Oromootirraa itti dheessinu osoo hin ta'in ka utubaalee sunsumaa ni beektanii sunsumaa community Oromoodhaa ta'uudha qaba jechuudha. Kanaaf hawaasni Oromootii fi afooshaaleen nuti qabnu, hawaasni Oromootii fi waldaaleen amantiilee nuti qabnu kan Oromummaa fi waldaa Oromoo kanallee utubanii daran dagaagsan godhuudha barbaada jechuudha. Akka hawaasaatti hawaasni kun lammiilee durooman, lammiilee barnootaan qarooman ijaarrachuudha qaba. Akka hawaasaatti mana qabaachuudha qabdan. Akkamitti mana namaa seenne bikka jirtanitti mana qabaachuu qabdan, caayaa Oromoodhaa qabaachuu qabdan, kana ijaarrachuun barbaachisaadha. Kasadaffaa akka biyyaatii fi akka sabaatti humnoomuudha qabna. Akka biyyaatii fi akka sabaatti humnoomuudha qabna. Hoggaa jennu waanuma takkaa lamaan tuquu barbaada. Reefu ka obboleessi kiyya Mahammed Adamoo yookiin immoo dameen haasa'e keessa information yeroo ammaatti waan humna nama godhu keessa, waan humna nama xiqqeessu keessa guddaan miidiyaa qabaachuudha jechuudha. Miidiyaan Oromoo yeroo ammaatti bikka hedduurraa fiilaa qaba jechuudha. Fiilutti jira gara booda irratti gaaffii deebii keessatti ittiin seenaa. Odeeffannoon Oromoodha. Oromoon seenaa si'ii fi himachuudha qabdi, wal dhagahuudha qabdi jechuudha. Hoggaa inni yaachii fi tan dirree dhawaan ciisteetuma yoo ka alanshataa ooltu taate, hoggaa gimbiidhaa fi tan warri naqamtee useetuma kawata kan beene yoo taate bu'aan qabu jechuudha. Kanaaf information miidiyaa keenya jabeeffachuudha qabna. Kamma biraatiin immoo knowledge production and dissemination beekumsa keessattuu warri lafaa dhuftan waan Oromoo irratti, waan Oromiyaa irratti, waan nama keenyaati irratti barreessuudha qabdan, waan Oromiyaa irratti qorachuu hubachuudha qabdan, waan beektan san immoo qabda galtanii manatti ittiin hin booninaati nama keessan barsiisaati itti boona. Knowledge production and dissemination. Kasadaffaa immoo wanni anjee hundi fooni. Odeeffannoo haa taatu, diinagdee haa taatu, jaarmee haa taatu kun hundi fooni. Foon lafee malee wayii dhaabbata. Foon kiyya kun lafee yoo keessaa fuutanii dhaabbatuu miti. Sabni biitii waraana hin qabne nama yookiin qaama namaa ka lafee hin qabne jechuudha. Oromoon waraana mataasii deeffattee ijaarrachuun dirqama. Ummanni maaliif nu barbaachisa? Wanni amma dhabne wanni mataa nama keenyaa bilisoomsinee jirra. Lafa teenya dachiirra keenyee jirra. Wanni dhabne abbaa irratti ta'u wanni dadhabneef beekumsa dhabaa miti. Abbaa irratti ta'u wanni dhabneef fedhii dhabaa miti. Abbaa irratti ta'u kan dadhabne kana dhabne jechuudha. Kanaaf kana horachuun hedduu barbaachisaadha. Waa sadiif nu barbaachisa. Tokko warra biyya teenya irra abbaa ta'ee alan nu aree kana irraachi ari'achuuf takka. Kalammata kakaleef irraa darbinee har'a nuti olii hiixatu kana bakka gad deebisuudhaaf. Kasadaffaa gaafa biyyaa fi ummata wala boome bilisoome arkanne san ittiin wal bulchuuf, jallaa keenya qajeelfachuuf, qaceelaa keenya kararra jajjabeessuudhaaf, biitti takka teligimtee jiraachuudhaaf, ummanni tokko teligamee jiraachuudhaaf
humna isa barbaachisa jechuudha. Gara hundaan gara odeeffannootiin haa taatu gama beekumsaatiin haa taatu gama dippiloomaasiitiin gama hundaan Oromoon jabaatee deemuudha qaba jechuudha. Waan sadii irratti hundooyne jabaachuudha qabna. Akka lammiitti lammii duroome lammee beekumsaan hidhate. Akka hawaasaatti hawaasa jidduu isaa jaalala jirtu tokkummaan jirtu ka wal fayyadu kanarraan deebuu barbaada. Hagamma Oromummaan kasaaraa qofa. Namuu ittuma investii godha malee irraan argatu. Akkasitti deemuu hin dandeenyu amma booda addunyaan jijjiiramuu jirti. Oromummaa tana ta namni irraa fayyadamu godhuu qabna jechuudha. Ta namni irraa fayyadamu jechuun maal jechuudha? Namni tokko hoggaa hawaasa Oromoo dhufe odeeffannoo hojiidhaa yoo kan nuuf taate, odeeffannoo barnootaa yoo kan nuuf taate. Namni tokko kararra yoo si dhufe aboo maal rakkatte biyyi nagayaa jennee bira dabruu qofa osoo hin ta'in bikka rakkate san abaluun beeka abaluu bira bilbiliitii tanaan fayyadame yoo ka jennuun taate namni ni fayyadama jechuudha. Fakkeenya tokkoon isin kanna gurbaa tokko jira warra Habashaa kanaaf dalaga yeroo hedduu warra Oromoo kana dura dhaabbate jechuudha yeroo dheeraa. Nama sani gaafa tokko rakkateet skoolarshipii wayii ergateeti biyya alaa deemuu barbaade doolaaruma 200 akkas barbaade. Namni kun hedduu mataan dhukkubsa jechuudha. Gurbaa san gamana garagala Habashaan fuulatti garagalchite gamana garagala itti garagalchan. Aanetti hangi Oromoo tokko waa kanneef jechuudha. Namni sun amma na bira huteessa boonummaa xiixaa ta'a jechuudha. Kanaaf nama keenya ka onneen mo'annaa ka dadhabne alagaan mallaqa nurraan bitini mallaqaan bitannaa mallaqa nu horadhaan isiniin ja'a. Walumaa galatti haalli har'a nuti keessa jirru dadammaqiinsi ammaa kun mirqaana har'aa ka boru haraaraa akka hin taane. Dadammaqiinsi kun hedduu barbaachisa. Dadammaqiinsi kun humna jijjiiramu bishaan irra dhufee yaa'ee boru caamaan dachii balleessoo osoo hin taane gara humnaatti jijjiiramuu qaba jechuudha. Hunda caalaa waan hin anja'u tana ha mirqaansu warra dhiiraati. Qalbitti akkanaa qabattan kan hin barbaadu hayyootaaf buleeyyan kiyya. Hedduun uummata hedduun dubbisa. Uummata Chaayinaan dubbisa. Uummata hedduu hoggaan dubbisu. Uummata fayyaa qabuu fi kan du'uu deemu akkamittiin addaan beeka beeytanii. Warri du'uu deemu warra umriin isaanii 50 oli dhiira qofaatu argama. Warra jiraachuu deemu ijoollee fi dubartootaa jira. Kanaaf Oromoon tun yoo ka jiraachuu barbaadan taate aabboo isin warri dargaggeessaa bikka Oromoo yoo dhuftan dubbiin Oromoo isin qofaa mi'aayyoo laallatti. Roorroo Oromiyaa keessa godhamu hedduu isaanii yoo laaltan. Hedduu isaanii disproportionally kan miidhamu uummata keenya ka dubartootaati jechuudha. Siyaasa Oromoo irratti nama tokko maqaa dha'uu hin dandeessan nama dubartootaa. Wannummaan siyaasaan Oromoo afaanii gaddee biteef nama waa dalaguutu keessa hin jirre. Namni waa dalagu nama biddeena nama harceerraa kaasee biddeena nama gurshuu danda'u dubartoota jechuudha. Kanaaf isin warri dubartoota warra jaarolii kanaas waggaa isaan qamanii fi waggaa isaan dhufanii shaf godhan haasaa qofaami akka waa dalagan dalaga akka kaasa. Bikka Oromoo immoo irraa nafina. Oromoon yoo isin raaftan akka Ahmad Diidamman irraallee akkanuma haasa'u teessi. Yoo akka isin dalagdu barbaadan irratti dhufuu isin barbaachise jechuudha. Galatoomii obbo Jawaar galatoome. Dhaamsa gaacimaa dhaggeeffattanii jirtanii. Dhaamsa kana bakkaan gahachuudhaaf waan inni nu dhaaban isaa fi kan isaa wajji keessa Mahammad Adamoo dhaamsa isaa dhaggeeffattanii jirtan. Maaliif ifin isiniin jee biyya keenyatti hoguu dhalanne galamsattiin dhaladhe warra muka jala dhalatee nuun ja'an. Abbaa kiyyaa fi haati tiyya nama qotee bulaa waan tahaniif Hussein Mahammad namni beeku hin dhabamu Aw Sa'iid Gala bakka bishaanii naannoo sanitti an dhaladhee guddadhee hoguun ol ka'ee if beekee xiqqasho hoguu wanda jee warri keenya addaan deemi dirree dawaa dhaqe dirree dawaa keessani beeytan silaa'u international language jira. Kanumaafuu gizee san keessatti maalittiin if beeka beeyta qottuuttiin if beeka Oromootti if hin beeku bara 1963 keessatti gaafa afran qalloon dhaabbachuuf taate nuti gizee sanitti akka qottuutti ilillii abraashaa jennee bannee jira. Afran qalloo jira aduu birraa jira ansaaniin kun wallisuun ture jechuudha. Wallee Oromoo bara san keessatti qallootiin beekama. Ajeenu manaada bilisummaa yaada hiraar naftanyaati hogaraa nawaada akaakii zarrafiin biyyaanu yaafatte indeennesh gadaayoon alaamana guutte maqaanee Oromoo jiruun awwaalamte
أجئنو من آدا بلسما يادا هرار نفتنياتي خقرانا وادا نفتنيا فقطا خيل كدقرا خيل كدقرا أبالي اللمان إساوى للدرا أجئنو من آدا بلسما يادا هرار نفتنياتي خقرانا ولا انتن أنا جبوتي دفع بقطاته إفي خيا خدبات ولسو تريجو دبروني جيران منا تخيفتي بلسو تريجو سامبيرا دمري غافكم تكو في سجلي في جهاتمي سديتي جا ترباتمي أفرتي كبسون أمة أورومو أدي بلسومبا أورومو كبسوتنا بجاسه نموت بينيشيسو إيجالي ورا دخادر بأروان إني جئسن نتي أشيغونه يجو مالي سين Oromoo jechuun wanjalaa miti sababa kame addunyaatti hin sodaatina du'an oolanii jenneeti ilmaan IPRP dhakaan dhawuu ture jechuudha. Amma gaamaali qottummaa sanirraa Oromoo deebine jechuudha. Akkasitti waan san kaasne kanuu dabarsinee obboleessi keenya arra bifa addunyaatiin waa'ee miidiyaa gubbarratti akka addunyaan tun nu dhagaysu nu godhuu isaatiif isaat gurra nu duuche nu facaasuuf waa hedduu godhuu fedhe qabsaa'ota keenya as harkisee TV gadaa jedhee dhaabee isaan as harkisee jira. Arrammoo nuti san diddaa isaa dura dhaabbachuudhaaf nuti Oromoo taanee ilmaan Oromootiin hoogganamnee qabsoo teenya diinagdee kafallee bakka gayuudhaaf yoo hafeenu taane ka akka Jawhar kana kumaatam qabna inni khaduraati nuuf haa jiraatu Oromiyaan ni latisti. Fayyaaday tana akkan oolii buli boo hedduu galatooma isiniin abdadhee abdii irraan galle abdiin yeroo hedduu wal morma warra hangafoota wajjin Oromoon qorqoddu miti jee hedduun isiniin boonne hedduun aboonsitan gama gaafilee kaka'an yoon deddeebisisan wayyana fakkaata gaafilee namoonni yaada keessatti kakaasan ka miidiyaan ol qabate tokko gaafiin ka'e warra lookal miidiyaan kun yookiin miidiyaan adda addaa jiru kun ilaalcha siyaasaa yookiin immoo murna siyaasaa wajjin hariiroo qaban kun dho'isaame kun dhuga yaanni akkaataan itti yaada kan ittiin kaane waa lama godhuu barbaanna akkanaa hubattan barbaanna tokko miidiyaalee hangammaa jiran murna fedhellee haa deeggaranii waan warra officially murnaa wajjin jiruun alatti warra jijjiiran kana yoo dandeenyee saatalaayit kana sa'aatii 24 namaa kireessanii argannu taate eer taayimii kanneenaaf miidiyaaleen kun editorial independence isaanii ni qabaatan garuu ethical and journalistic guideline lafa keenyaaf jechuu isaan ni dhufan airtime waan gargaarsa teeknikaatii fi adda addaa leenjii yeroodhaa kan nuufi barbaanna gara lammataatiin garuu koor miidiyaa dhaabuudhaaf deemna koor miidiyaan kun stuudiyoo Minnesootaayis bakka adda addaayis kan qabaatu kaajoolleen achirra dalaganiis fulii kaampaanii kanaan jaarmaya kanaan qaxaramanii ganama sa'a 9 seenanii galgala sa'a 5 bayan ka akkaataa ilaafilaamee jaarmayni kun dhaabateen bulan qabaanna jechuudha. Jarri sun ni dabarsan. Jara kaan akkaataa guidelinesiitiin akkaataa editorial independensiitiin deemuudhaaf deemna. Miidiyaa kana waggaa eegallu sadarkaa sadiitti hojii isaa sadarkaa sadiitti qoonneetti itti seenne. Ka duraa teeknikaal jenneen hojii teeknikaa, hojii websaayitii, hojii saatalaayitii, hojii adda addaa ka warri IT keessa jiruu fi warri waa xaxaxuu beeku kun dalagu isaanii feeziin dura. Feeziin lammataa program and planning sagantaa achirra bahuu qabu sagantaa akkamitti bahuu qabaa akkamitti maal goonaa kana kaja'u irra caalaa ijoolleen joornaalistii irra dalayduu jechuudha. Ka sadaffaa irratti governance jenneen. Governance jechuun miidiyaan kun akkamitti bula akkamitti sustainable ta'a kaja'uun yaadne jechuudha. Amma ka lammataa finne amma ka sadaffaa keessa seenu jira jechuudha seera qabsiisuu fi kana wanni keessa hin seenneef afaan qabadhu naan jette ijoolleen dalagu jirtu eega dalaynee booda dubbattaa waan dalagu deemnu dubbatin naan jedhani maaliif miidiyaan dhaabu jiru miidiyaa waraanaati beeka. Oromoon waraaname Oromoo jennee waraanni nubbaname yoo daddafnee waan dalagu deemnu kanama himanu taane nu dura deemanii nu jala balleessan saniif hedduu xiqqoon woobsaa diiteelii arguuf teessanii
itti jirra akka gaariitti itti jirra ijoollee waan kana beektuun deemu jirra jechuudha ka gama indipendensiitiin miidiyaa Oromoo diigu miidiyaa Oromoo summii keessa facaasu achirran fidnu kana waadaa isinii galla independensii immoo Jawaar qofa akka abdattanii isin barbaannu Oromoon amma booda nama irratti hirkatu nama tokko irratti hirkatu dhaabuu qabdi institution irratti hirkatu qabdi waan amma reefu empowermentii jenne keessaa tokko Jawaar ni du'a ni bitama ni gurgurama ni gana kana beeka waan isinitti himu miti kana maal goona wal keessa xanna nama bakka adda addaati nama ilaalcha adda addaa bakka adda addaati irraa dhufu walitti finnee wal keessa xannee akka wal xaxanii akka hin kufnees akka walis hin kufnees akka gamaa gaman waliin harkifnee jaarra jechuudha san jaaruu irratti ogeeyyota waan kana beekan mari'achiisaa jirra hayyoota irraa manguddoota irraa hogganoota amantiitii irraa haawwota irraa dargaggoota irraa keessa jiraachuu deema akka amma caasaa yaadnutti caasaa board of trustee jiraata managementiidha jiraata newsroom managementiidha jiraata editorial board jira jechuudha bakka adda sadiitti qoonnee deemna san cinaatti immoo waan kana sustain godhuudhaaf wanni godhu jiru hangamma magaalaa deemnu hundatti amma isinillee isinin gaafachuu deema magaalaa deemnu hundatti komitee miidiyaa sana sustain godhattu dhaabattan komiteen tun maallaqa guuruu miti gaafii isinirraa dhufuus geessuu konsernii maaliif miidiyaa godhuu deemna dongora raawwachuu deemna beeka dongora wayi quraanaa fi masaafuutu irraa dubbisuu deemna we are going to do politics isin aarsuudhaaf deemna isin gaddisuu dandeenya gaafas gaddaa fi gammachuu fi aaraaf qeeqa keessan san bilbiltanii godhuu qofa osoo hin taane kama mallaqa keessaniiti with your purchasing power media contain gochuu dandeeysan akka dandeenyu ijoollee dhaabna jechuudha bakka adda addaatti bifa saniin governance isaa sirreessinee deemuu barbaanna gama kiyyaan ani analistiin ture ammas maqaa sanniin jaaladha maqaa Nugusuu Tamireetiin na baase gaafa dura na dubbise journalistii xiinxalaa jee amma I'm moving from there analyst politics waa lama keessaa qabdi tokko analysis jama kalammata operation analysis waan namni dalagu odeessuudha operation waa dalaguudha anamata odeessuu dadhabe dalaguun barbaada amma booda waan hin beekun waan rabbi na beeksiseen waan profeesaroonni naqicaniin hanga dhumaatti hangaan danda'utti hanga lubbuun tun na keessa jirtutti isin tajaajiluun fedha hanga na keessa jirtutti isin tajaajiluu irratti immoo dhagaa yoo raffeetaniin baadhadha xiyyoon dhufe duraan dhaabbadha hanga dhumaatti niin dalagata akka kana kanin waadaa isinii galu wanni feete odoo dhufte amma booda I'm fully committed to the Oromo cause I'm fully committed not as an analyst but as an operative I'm determined hangan jirutti wanni isinii godhu kabira waan heddulleen irraa nabdatina wanniin godhuu deemu maali wanniin an barbaadu wanniin an itti dandeettii qabuus guddoon maal seetan ijoollee teeysan fuudhee wal barsiisee wali hidhee qaree nama tokko akka hin abdanne nama kumaatam tokko qofa akka isin jalaan ajjeefne nama ajjeesanii fixuu hin dandeenya isin keessa baasa kana irratti hin dalagu waan tokko immoo adii naa gala waan tokko zabanni siyaasaa ololaan jijjiiran dhumee jira we have to work hard qophaa'uudha qabna laal fakkeenyaan yeroo hunda Oromootti himu tokko jira namni ijoollee takka qabu ilmoo takka qabu kadhateetiis hateetiis mana namaatitti galeetiis jiraachifachuu ni danda'a ilmoo takka qabaami biddeena takka yoo qabaate addaan qooddachuu danda'a namni ilmaan kudha lama dhale biddeenni takka gahan addaan cicciramee dhumoo doosaan afaan hin kaa'an namni ka silaa kadhachuu itti dhaqu laalee jara fuulaatti gigja sii galee namni ifi galchu ka isaan ashkara godhachuu deemu qofa Oromoon ilmaan 200,000 qabdi miliyoon 50 qabdi
kadhaadhaan hin dandeenyu. It doesn't work. The math doesn't work. Okay? Wanni godhuu qabnu akkaataan tana keessaa ittiin baanu. Akkaataan tana keessaa ittiin baanu akkaatuma itti irra geenye. Dukkanatti jedhaabanii asiin dhuganimi. Dukkanatti jedhaabneeti halkanii guyyaa yoo kaddalaynu taate. Sababa kararra tuuluu fi quba walitti qabuu dhiifne yoo kaddalaynu taate keessaa baana. Ani political science qoradha. Political science keessaa is comparative politics qoradha. Biyyoota 190 walitti qabee ilaalaa jechuudha. Ummoota bilisoomuu fi hoggana nama bilisoomsuuf hoggana nama bilisoomsine maal beektaa garaagarummaan hogganni boru an prime ministeraan ta'a jiru. Hogganni ani prezidentiin ta'a jiru. Nama bilisoomsu maaliif beektanii? Maaliif beektanii? Namni boru tujjaaruu barbaadu maal godha? Maallaqa walirra kaayata. Namni boru aangoo irra ba'uu barbaadu boruuf jiraachuu barbaada. Namni boruuf jiraatee prime ministera prezidentii ta'uu barbaadu. Ar'a suuta tarkaanfataa diinaa sirraa goraa dukkana fakkeenya dukkanaa takkaas ni hima. Dukkana keessa yoo deeman qoreen nama waraana. Namni boru uffatee babbareedee magaalaa ba'uu danda'u. Arra qoreen waraanuu wayitaati. Gufatee cabuun wayitaati. Horofa keessa kufuun wayitaati. Bishaan fudhachuun hin taatumi. Kanaafuu hanga bariitu eeggata. Gaafa bariitetti gabayaanu adda galtafa. Kanaafuu yaaboo na jaalattanii abdiin haa qabdaniimi wanta kanarraa dhiisa. Amaara sodaannee, Oromoo sodaannee, Jinnii sodaannee, maal sodaannee bakka takka illee hin dhaqan. Wanti sodaatan waa lama qofa tokko Rabbi kalammataa uummata fiiti. Sanii achi wanni sodaatan hin jiranii itti cabsanii gara yaateen keessaan ba'u malee karaan biraan jiru ansanii qophiidha. Isin wajjin ka'an isin jaa galatoomaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Akkuma dhageessanitti maqaan kiyyaas urjii ammaahu Nujumaa Muhammad Ahmadi. Wanni hedduulleen jaamtee jirti irra deebi'uun barbaachisu. Wanni niin an jiru warri isin jirtan hundinuu maqaa kiyyaa fi maqaa hawaasa dubartii magaalaa Torontootii fi naannoo Torontoo jirtaniin isin galatoomfadha. Hedduu galatoomaa haa jiraannu waliif Rabbi nu haadhiisu. Itti aansee ilma keenya Jawaar Muhammad galatoomi isin jennaayyoo nu hirriba rafee mataan keenya kun nu dambashaawee akkumatti ati TV kanarratti ol baatee waa jajjattee nu hundaa'uu haaste. Ka'iin sawwaasi qofaa miti nu hunda haafte haawwan duraan ciisuu ture namayyuu abbaa warra isaatillee karaa hawaasa achi deemee jechuun hin turre akkuma dhugaatittu. Amma immoo aadii wanni siiseennu nuti akka haawwan keetiititti qabeenya keenyaa fi dandeettii teenyaan si bira dhaabbanna ilma keenya hundaati. Takkitti tana qofaan siin jaa tatti aantu immoo abboowwan isin akka duritti ilma harkattan amma rabbiin ilma isinii kanneen jira. Ilmumatti ichi dabarsan gaasilaa waa hundumaahuu dhaalama ilmaatu fuudhaa arraantan ilma isinirraa fuudhu harkattanii hanga dandeessaniin gorsaa fi waan qabdaniin bira dhaabbadhaa isiniin jaa nuti karaa keenyaan akka haawwanitti si bira dhaabbannaa si jaalanna hedduu si jaalanna galatoomi. Galatoome adda urjii galatoome. Ani sagantaadhuma kana xumuruufani as gadi ba'e dursee obboleessa keenya Jawaar Muhammad daandii dheerarraa dhufee yaada qabu yaada gabbisaa kana hawaasa keenya kan gabbisu ummata keenya kan guddisu karaa kan nu buusuu danda'u barumsa guddaadha nuu kenne maqaa hawaasa Oromoo kan Kaanadaa Torontoo keessa jiruuni galatoomin jedhaani isinis maqaa hawaasa keenyatiin akkasin naa galatoonfattanii isin gaafadha harkanaaf dhaaf maaloo. Itti dabalee kanin immoo galateeffachuu barbaadu koree kanarratti dhamaatee yeroo fi fudhattee kana isiniif qindeessuu dandeesse tokko
obbo Abdurrashiid, lammaffaan obbo Garbii, sadaffaan obbo Sayyoo, arfaffaan kitaabadha. Eenyu Hussein Awlijoollee waan guddaa waan boonsadha nuuf goote har'a galata guddaadha qabda. Kanaaf tumsaan barbaadaa ture. Tumsaan illee kana keessa jira, asitti taa'anii goganii waan amma ta'aa jiru kana hundumaa nu waraabaa turani. Obboleessa koollee kanii Minnesota irraa dhufee asitti nu miidhagsee nu kaasee addunyaatti nu dabarsu obbo Hamed, isallee galata maqaa hawaasatiin galfachuuf barbaada. Gara fuulduraattis namoota akkas gammadee fedhii ofii guutuu nu haa godhuun isiniin jedha. Galatooma.